Ashama harka fuuni jirtu bakka jirteetti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo rootiin deebi'ee jira jechuudha. Egaa maal hojjenna seetanii firfirii jechuudha. Asirratti zayitiitti naqadhee jira jechuudha. Mee akkana nagaraachilla yoo achi fidden nama fayyada. Baay'ee tokko jechuudha achiin fidee dhufe maxxanshaa kana baay'ee furdaadhasi. Shunkurtii kiyyatti naqadhee jira zayitiin arganaa o'ee booda jechuudha. Yeroo baay'ee zayitiin arga o'ee shunkurtiitti naqaa yeroo muddamu jechuudha. Dafee bilchaata waan ta'eef iyyuu jechuudha. Gamanumaanii warroonni meeshaa gara biyyaa argachuu barbaaddan wantoota akkana kana argattan baay'ee nama fayyada. Maxxanshaadha inni kun achiin fidee dhufe kan biyya keessaatii fi kan achi garaagarummaa qaba. Inni kun baay'ee tokko furdaadha jechuudha. Indoom yeroo dura fidee dhufu san baay'ee dafeetu nama hin oo'u nama rakkisa jechuudha. Furdina keessa kan darbe kalariin isaa hin faaqamu waan jedhu akkuma dhufetti jira jechuudha. Kan akkana waggaa achi fidattanii dhuftan isin fayyada isin jechuuf hangamanumaan jechuudha. Meeshaan nama fayyada waan ta'eef bootalleen fudhatu uffata keessa godhuu hin danda'ama garuu hin ulfaata. Ta'ullee akkasitti uffata keessa godhatanii fiduun ni danda'ama isin jechuufani. Halluun isaa hin jijjiiramu, hin faaqamu, nyaata ofitti hin qabu, maxxansha baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Warroonni gara biyyaa dhuftan kana qabatanii fidattanii dhufuun dandeessan meeshaa keessatti lama sadii yoo fidattan isin fayyada. Yaa ibiddarratti osoo hin taane istoofirratti yoo fayyadamtan jechuudha. Hangammaa ibiddarratti fayyadamuu hin beeku. Istoofiidhaan fayyadamu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Qadaan isaatillee kana fakkaata mastaawatiidha jechuudha. Kan biyya keessatti irra ilaalee jira garuu sisiidha. Baay'ee waan hin jaalladhiifanii isin jechuufanii dubartiidhaaf meeshaan hin barbaachisa. Nam tokko erga mana qabatee jireenya jedhee erga jiraate meeshaa massaanyiidha waan ta'eef. Gargaaraa Itoophiyaa keessatti namni waan hin qabnellee ollaarraa fudhatee jiraachuu nama danda'a. Garuu mootu ganda kadhaa deemurra meeshaa ofiitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuufani. Waan tokko bitachuun fudhatanii galuun achi wassaanyiidha jechuudha. Yaa asittis meeshaan guutee jira garuu tokko meeshaa ijoo timaatimii itti galcheetee jira. Haala kanaan yeroo ammaa kana keessatti shunkurtii fi timaatimiin baay'ee tokko seera gabaa irratti yaa gabaree yeroo takka gabaan inni argate gadi yeroo takka olii yeroo baay'ee haala tokko hin deemu jechuudha. Warroonni sa'aatii kanatti gaahee fi gurguratan baay'ee rakkasaadha yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Shunkurtii fi timaatimiin gabaa irratti akkasumallee xiqqoo gammanii samoonaan quxaaxashii masqalaa baay'ee guddii ta'e kiiloon tokkichi hanga 140 50 60 illee yeroo itti ga'eetu jira. Yeroo immoo baay'ee tokko gaddeebi'ee jira jechuudha. Biyya keessatti yaa gabaan takka olii takka gadi yeroo hunda aynata tokko namaaf hin ta'u yeroo itti rakkasus jira yeroo itti dabalus jira. Meeshaaleen illee akkasuma jechuudha. Yeroo itti dabalan jira keessattuu immoo waqtii gannaa meeshaan baay'ee gadi bu'aadha. Warroonni meeshaa bitachuu barbaadan waqtii gannaa irratti osoo bitattanii baay'ee shaggaadha jechuudha. Gabaan isaa wal qixxaati. Yeroo gannaa ganzabni isin argamu waan ta'eef baay'ee gadi bu'aadha jechuudha gatiin isaa. Irdii itti godheetii jira halliccaadhaan kan hojjechuu barbaadu waan ta'eef iyyuu sagaleen xiqqoo isin rabbashuu danda'a karaarraa muka naamina fe'anii waggaa deeman yaa kiyyamanii karaarraa hin ta'uuf yoo akkasasaa isin jeeqelee dhiifama isin jechuufani. Ofitti hin qabu laal maxxanshaan kuni hanga fedhii yoo ta'e hanga ammaa bishaan itti hin goone zayitumaan jira garuu takka ofitti hin qabu jechuudha. Bishaan itti hin goone hanga ammaa hin qabatu jallisaa akka itti miidhagsameedha. Kanaaf kan isin jedhe
Sisiiwwanis xankaarranis ni jiran garuu hanga meeshaa biyya alaa saniin ga'anii kan biyya keessaa hanga fedhellee yoo ta'e lama sadii yoo fidattanii dhuftan isin ga'a jechuudha. Sadarkaa kanarra gaheetii jira. Barbarechi keenyas gahuutti dhiyaachuuf jira jechuudha. Yeroo hunda warraasatuma viidiyoo hojjetta akkanaan hin jenne qadaadii tan viidiyoo gidduutti waan dhaabaa hojjedhuufu yeroon irraa bananii kanan itti godhu jechuudha. Kana warraasuu isin jechuufani asaqayyaate akkanaan hin jenne isin jechuufani kan dura viidiyoo irratti namni akkasitti yaadanaa kennee jira waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo warroon hojjetanii beektanii akkamitti akka hojjetu jechuudha. Akkamitti akka hojjetamu jechuudha. Jira bishaan itti gallasee jira yookiin itti naqee jira ogaa dafee immoo walitti deebina jechuudha. Dafuutti jira bishaan so'aa waan ta'eef biddeena asitti kukkutee jira hin muramu sababiin isaa qorraadha waan ta'eef jechuudha. Warroonni biyya ormaa teessanii hawwitanillee waaqayyoon nagaan biyyatti isin haa galchu isiniin jechuufani mataa bashaarratti naqadhee Kafara rasni kakkan matti nagala bada yeroon achi jiru qallaali biddeena hawwan ture keessattuu warroonni alaayis bitattanii nyaachuu hin dandeenye garuu bitachuu hin dandeenye jedhanii haa ta'u malee mana keessatti hojjechuun nuuf mijatu ture haalli jechuudha. Namittiin keenya nuun hojjisiistu ture shittaadha nuun jette waan ta'eef keessattuu barbareedhaan mana keessatti hojjisiisuuf hojjetachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kaameraa irratti irdiin dhokate waan irdii qabu hin fakkaatu. Baay'ee nu lolti jechuudha. Akkanumatti nacannacaa walitti guyyaa guutu dhumarra biddeenas fayyadamuu ni dhiisne binnee to'ee jechuudha. Hojii isaa tasaaqaqna maaliif nutti dubbatamoo nutti hin dubbanneedha. Jireenyi mana ormaa akkasiidha jechuudha. Wanti dabarreen jiru galata waaqayyoo har'a mana ofiitti natsannatiidhaan gaafa hojjetan immoo baay'ee desnameedha jechuudha. Asirratti irdiin qaba garuu kaameraa irratti waan irdii qabu hin fakkaatu. Yeroo nyaannu walitti deebina amma